Shuyyaa harka fuunee hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa foddaa yuutuubiitiin nu hordofaa jirtanii. Kun qophii keenya tibbanaa karaa chaanalee yuutuubii Milkoo Intarteementii irraan torbaaniin isin bira gahu. Hanga xumura qophii keenyatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Aartiin uummati tokko addunyaa irratti akka bakkalchaa'ee fi gaararraa akka mul'atuuf shoora olaanaa qaba. Aartii keessa duudhaa, eenyummaa, ayyaantummaa, jaalala simboo fi guutummaatu jira. Kanaaf mitiiree aartiin jaalala guddaa uummata addunyaa biratti kan horateef. Aartiin Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa darbee dhaloota har'aa qaqqabe. Aartii Oromoo keessatti aartistoota hedduutu hamma wareegama lubbuutti aarsaa itti kafale. Aartii saba kana tichee lubbuu itti hore. Kanaaf abdii qophee eebbisaa addunyaa maaramee harkaa Usmaayyoo Muusaaf Hacaaluu Hundeessaa ragaadha. Dhaloota har'as imaanaa hangafoota aartistoota Oromoo fuudhanii aartii saba kanaa duratti imalchiisaa jiranii. Aartiin ayyaana qabdi akkuma gootichi qixxee miiloonota. Qaaliin keenya aartist Hacaaluu Hundeessaa jedhee aartiin Oromoo kanaaf qormaatota hedduu mo'atee harreefee mul'ate. Maarreem hordoftoota keenya qophii keenya tibbanaatiin industirii muuziqaa Oromoo keessatti imala aartii nama jabaa tokko isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyatti turtii keessan nu walii taasisan affeerraa keenya. Oromiyaa waabii gama qeessikkoo mandoo baaletti dhalatee magaalaa sallatti guddatee galaana aartii Oromoo daakuu eegale. Sagalee isaa kiiloleen yoo weellisuun dhageettii gurratti kan tolu aartii Oromoof michuu dhiyoo ture. Yeroo hundumaa fuula isaa irraa abdii fi simbootu mul'ata. Waggoota 10 dura sadarkaa biyyatti namni jabaan kun dorgommii Kookaa-Kollaa Supperstar qopheesse irratti sagaleen dorgome miidiyaa irratti mul'ate. Kanaanis dorgomtoota jajjabaa 5 marsaa xumuraaf qaqqaban keessaa tokko ta'e. Namni jabaan kun aartistoota jajjaboo kanneen akka aartistii Yoosan Geetoon, aartistii Dinqisaa Dabalam, aartistii Birootirriim, aartistii Faatee Anniyyaam, aartistii Keekiyyaa Badhaadhaam, akkasumas Lalisaa Idriis Isaayasaffaa, mootii Abbaa Dalee dabalatee namoota hedduu wajjin ta'uun hojiilee aartii dhama qaban hojjeteera. Namni jabaan kun sirboota qeenxee barootas dhiyoo hojjeteen ija jaallattoota aartii keessa bu'ee jaalatamummaa guddaa horate daraniif ol ba'e. Kanaanis abdii aartii Oromoo ta'uu isaa hunduu ragaa ba'e. Maarree hordoftoota keenya namni jabaan kun aartist Andu'aalam Gosaa ture. Bara 2018 sirba isaa qeenxee jalqabaa gadatu keetii jedhuun uummataan wal bare. Sirba kana keessatti maasan gamaa baajjiidhaan garbuu malee hin facaasuun hojiin rabbii guddaadhaa waawaa malee nu dhamaasuun ulfina kee barbaade kormi kan kee baroode dhugaan ilmoo rabbiitii dhugaa barbaacha baanee bilisummaa dhabnaare. Roorroo hedduu dandeessee obsaan as geessee barroo baranni keetii gadatu keetii jechuun onnee uummataa keessa qubatee baabura aartii yaabbatee imala isaa eegale. Sirba kanaanis jaalatamummaa guddaa argatee Odaa Awwaard injifate. Bara 2019 sirba isaa lammaffaa michuu dhugaa jedhuun uummata isaa biraan gahe. Sirba kana keessatti cinaacha cinaa malee gadi rafee hin bulu. Walfeena bareechinee homtuu nurra nuun tolu sababa keetiin sababa kootiin jinnee wal faalutu baay'ate addaan hin baanu gargar fagaanne hiddaa dhiigan wal guduunfine jechuun walaloo dhama qabuun sirba isaa dabalee bidiruu aartii waliin fuulduratti malee. Bara 2020 sirba isaa sadaffaa waa hoyyee jedhu qabatee uummataan jabaa jedhe. Sirba kana keessatti faaya kee arjummaan boojitam kan si ilaalu kanaaf siif maraatam suuraa kee turaasa guutuu biyyaa kan sigituun dhabe kuullee tiyyaa jechuun naatoo dubree walloon faarsee qalbii jaallattoota Oromoo hateem garas imalchiise. Bara 2021 sirba isaa Afuraffaa darbee ilaallaa jedhu keessatti raasee barri baranii baran baraasee shaggar baana kaachaa malleen kaachaa dhugaan dhiigaa kun nama maraachaa xanna ciddatti mirga achitu kanas dhiigaa jechuun dhugaan aartist Hacaaluu Hundeessaa awwaalamuun akka keessa isaa madees ibse. Kanaanis daran ija uummataa keessa onnee uummata Oromoo weeraree sirbi kun jaalatamummaa guddaa argatee yuutuubii irratti doowwii miliyoona 18 ol horate. Baatii Guraandhalaa bara 2022 sirba isaa shanaffaa gungume jedhu keessatti dhugaa ganamaa dhugeeffannaa Oromummaa waloo uumaa seertuu seera namoomaa gurree gurraan galu gurraacha gurralooti daboo hadaan dafii ayyaana warra kooti qomoon marii murtoom qormaata maramooti gadaan waloon galtu dhugaan walaw baatee jechuun
Oromummaan riqicha guddaa akka ta'e ibsee uummata Oromoof tokkummaa labse. Turtii baatii afurii booda artistii Jiboo waliin ta'uun sirba ammayyaa mata dureen isaa Yooyyaa jedhu uummata qaqqabsiisee aartii Oromoof wabii ta'uu isaa daran mirkaneesse. Sana booda baatii caamsaa keessa sirba isaa Qeenxee Jaaffaa Bilillee jedhu yuutuubii mataa isaa irratti qabatee dhufee uummata isaa yaaddoo baasee ofii isaatii jaalala bareedduu Oromoo Jiddaa Bilillee mo'amee barbaashacha ishee itti fufee. Sirba kana keessatti mucayyoo qalloo warra kuraa Jiddaa mul'adhu maaloo jaalalamaa diddaa hambaa dhibaayyoo burqaa torban ashee hin jiru waayyoo ichinni faana kee xiixaa moo eekka akkamiin ol yaabbadhu fiixan waa beekaa eenyu si gaafadhu jechuun baddaaf gammoojjii Oromiyaa keessa barbaacha Bililleef asiifachi marmaaraa akka jiru ibse. Walumaa galatti sirboota isaa Qeenxee jalqabaa gadatu keetii irraa kaasee hanga Bililleetti wal duraa duuban uummata isaa qaqqabsiisee amma dabaree albamiif waan kenne fakkaata. Nama ayyaana qabutu akka bakkalchaa ifee fiixee milkaa'ina irra ga'am. Maarreem aartist Andu'aalam Gosaa albama isaa jalqabaa dhamaatii waggoota 6 booda xumuruun milkaa'ee uummata isaa qaqqabsiisu akka jedhu ibsa miidiyaalee fulbaana 18 bara 2024 kenneen ifoomse. Moggaasni albama kanas ayyaantu yoo ta'u sirboota aadaa 6 dabalatee albamni kun walumaa galatti sirboota 16 of keessaatii qaba. Amma albama isaa jalqabaa xumuree uummataan jabaa jechuuf guyyoota qubaan lakkaaman qofatu hafa. Albamni miidhagaan kun fulbaana 22 bara 2024 hoteela Skylight'tti bakka keessummoonni gurguddoof jaallattoonni aartii Oromoo argamanitti eebbaaf kan dhiyaatu ta'a. Dabalataan albamni kun chaanala yuutuubii Andu'aalam Gosaa akkasumas pilaatfoormota muuziqaa garaagaraa irraan uummata bira ga'a. Xumura irratti aartistoota Oromoo jajjabeessuun aartii Oromoo jajjabeessuudha. Kanaaf aartistoota keenya jajjabeessuun hamilee itti turuu aadaa haa taasifannuun dhaamsa qophii keenya tibbanaati. Maarrii hordoftoota keenya eebba albama jalqabaa aartist Andu'aalam Gosaa sababeeffachuun qophiin isin biraan gahaa turre kanumaan xumurama. Qophii keenya tibbanaa waliin milkeessaa galatuuti. Turtiin waliin qabaattaniif galanni keessan dachaadha. Horaa bulaa deebana.